Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sanaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan egaa warroonni gaafii na gaafattan gaafii keessan isin jalaa turuuf baay'ee tokko dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Akkuma argitan xiqqoo sagantaa addaa qabeen ture yeroo darbe kanaafidha. Waa'ee gabaattis immooyyuu deddeemee haga waan tokko mirkaneeffadhutan isin jalaa ture malee. Gaafii keessaniif deebii qabadhee dhufeetoo jira meeshaalee biiffee guutumaan guututti yookaan 100 as keessatti ni argattu isin jechuu jaaladha. Gatiin isaallee dhugaa dubbachuuf jiddu galeessadha. Egaa kan yeroo hunda kanan dubbadhu keessa jiraata taanaan qaala'iinsa kan jedhamu wantoota nyaataman gubbaarrattidha malee wantoonni meeshaa agasmaraa mitiidhee tayyaadha akka kootitti. Egaa kan namni waan jedhu hin beeku. Kanarrattis immoo qarshiin dabalaa deemaa irraa mana keessanii waggaa bitattanii baay'ee tokko gaariidha jedhee meeshaa sirriitti barbaaddanii biyya ormaa keessatti ni binna jettanii keessattuu yaadaa jirtan bira distiiwwan waggaa nyaata hojjetan ofitti hin qabnee fi akkasuma immoo meeshaalee tartiiban jiranii kan akka burcuqqoowwanii siniiwwan waan nyaata jidduu galee hookan maankaa qabaatee isa distii jidduu keessa jiruu fi akkasuma immoo wantoota shoorbaadhaa ta'an bakka walumaa galatti dhibbatti meeshaalee biiffee guutuu isaa qabadheen dhufeen isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina hiriyoota keessan biraan ga'anii isiniin jedha. Feermuuzillee warri goolder feesmuuzii gaafachaa turtan ni jirtu. Viidiyoo darbe keessatti illee hojjedhee nuuf hin galle gatiin isaa jettanii kanaafuyyuu hunduma isaatu asuma keessatti argatan isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo kana warroota biraan ga'a akkasuma yaada waggaa qabaatan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Warri keessattuyyuu chaayinaa ayyaantu asirraa jalqabaa haga dhumaan afaan taatan dhugaa dubbachuuf oolman keessan baay'ee guddaadha. Keessattuyyuu jajjabin isin naaf kennitan saanduqa koomentii jalatti guyyaadhaa akkan hojii kootitti cimtu nagoosistan hedduu tokko galatoomaa eebbifamaa kanarratti kabajaan hordoftoonni koonaaf qaban addaadha. Anis akkasuma kabajaa fi ulfinan isinii qaba onnee koorraa dhugaa kanan dubbadhu osoo hin taane kanan onnee kootirraa qabutuyyuu caala waa'ee keessaniif. Wanta baay'ee yaada nama jajjabeessuu danda'u yaada nama utubuu danda'u warroonni yeroo keessa fudhatanii toonaa barreessitan egaa kaa dhugaa guyyaa tokko sagantuma qabadheetan waa'ee galata keessaniitii dhufa garuu yaada muraasa keessan rabbiin biyya jirtan keessatti isiniif haa guutu isiniin jechuun jaaladha. Nagaadhaan maatii keessanitti akka naagaltanis abdii guutuun qaba. Amma guyyaa galataa guyyaa biraatti qabadheetoo jira. Amma meeshaa kanarraa hin dubbadhe. Egaa kaa ijoolleen keessattuyyuu meeshaa kana keessan natti ergitanii bira distiiwwan kana nuu gaafadhu naan jettan seeraan hordofaan isiniin jechuu jaaladha. Kunooti meeshumti isin wanni irraa aappirraa iskiriishut gootanii natti ergitan kunooti ni jira biyya keessallee. Egaa yeroo hundan dubbadhaan waa'ee biyya keessaa meeshaan isin barbaadan guutumaan guututti ni jira. Jedhee isinitti dubbadhee tan jira gatiin isaatillee jiddu galeessadha. Yoo bittan dooraaraa yoo bittan diraamadha biyya ormaatti yookaan dhiiroodha. Waan akkana ijoolleen dhiiroodhaan bittu yookaan ijoollee karaa biraa jirtudha. Shamarran biyya arabaa jiran baay'inaan jechuudha kan meeshaa qabanii too galanii kanuma riyaada jechuudha bakka kanuma kanniinidha wanni bittanii kanaafuyyuu ammoo minizaariin biyya keessatti bareeda jira. Qarshiin keessan tirfaamaa yookaan immoo irraa hafaa isinii ta'a biyya keessatti waggaa bitatta salphumatti isiniin jechuufanii. Yeroo hunda gorsa biraan hambisuan waan tokkoon jedhu kennaa kootidha ijaa ta'eefuyyuu daldalumti sunuyyuu kanaadhaan jedha. Waggaa fakkeenyaaf achitti isin birrii achiitiin waggaa bittanii too 10,000 bittanii asitti 5,000 ta'e qalaalumatti 5,000 irraa isinii hafe jechuudha. Daldalli humtuyyuu birriin keessanuu waggaa qusattanii birrii keessanuu seefti godhu waggaa beektanii innuyyuu daldala tokkodha. Gaafa biyya keessa galtan dhugaan isiniin jedha guyyaadhaan baasitti isin eeggata malee gabiin isin eeggatu. Hatta daldala jetteetu gaafa baatu gaafa daldalatti baatu dhugaa yoo haaduu jettee jalqabderraa gabiin kee kan baaste hunda ofirraa deebistee ji'a 7 boodaati waggaa herreega kee ta'e malee wanta biraa baasii ati jidduu san keessatti hojii san argachuuf hojii san mirkaneeffachuuf meeshaa meetiraala isaa bituuf yoo daldalas ta'e yoo wanuma feellee ta'e waan galchitu hunda sandeeffattee ji'a 6 booda yoo ati abbaa herreegaa taate yookaan immoo abbaa gabii taatedha jechuudha. Malee baay'ee ulfaata biyya keessatti akka laayyetti gabii argachuun keessattuu daldala dhuunfatirratti gaafa bobbaatu baasii guddaa si gaafateeti achiin boodadha jechuudha abbaa qarshii kan taatu. Soorii kaa yaada biraa keessa maa seentinaan hin jedhina. Waa'ee meeshaalee kanaatti wal qabsiisee tanani
oggaa qarshii asitti minizaaratanii too bitattan isinii wayya jechuufan kana dubbachuu dhaqee malee jecha koo wal keessa fiduu fi miti ijoolleen ka hubattan ni hubattan jedhee tayyaadaa ijoolleen itti fayyadamtanillee baay'een jirtu waan ta'eefan isiniin jechaatoo jira. Kanaafuyyuu meeshaan kunniin baay'ee jiddu galeessadha qarshiittillee oggaa ta'e biradistii irra hin dubbadha ka amma. Biradistiin kun kan warra daraddarameetoo jiru jahaadha. Biradistiin kun jaha hin jira 7 hin jira jechuudha. Kanaafuyyuu 5,500dha biradistiin kun baay'ee wuddii miti. Kana beekaasin jechuufan xiqqoo dheereeta fudhadha. Sababbiin isaa meeshaa mana keessaatti itti fixxeetoo gangaltuudha 5,000 kan. Homaa waa'ee baasaan jiru. Birriin jechuudha biyya keessatti garuu meeshaa kan hoggaa bitatte si fayyada. Meeshaan aguma feellee ta'u nama fayyada. Biradistii yeroo darbe hojjedhe gubbaarratti waa baay'een dubbadheetoo ture. Namni warrirraa ergifatee itti fayyadamaa jira sin jedheetoo jechuudha. Meeshaan baay'ee sin fayyada. Teekkar meeshaarra haga wanni gootan haga waan bututtuu guurtanii galtan dhugaan isin jedha biyya keessatti meeshaa bitaatee jifadha. Bututtuu irratti hojjedheen ture. Bututtuu hin jedhu uffata waa'ee uffataa irratti hojjedheen ture yeroo darbe ijoolleen baay'ee sirriidha jettanii jirtan namoonni baay'een illee ilaalee jira. Waa'ee uffataa san jechuudha. Oomaa faayidaa tokko hin qabu. Haga uffata bittan biyya keessatti uffata yeroodhaan inni bittu meeshaa bittanii odotee jifattanii mana keessanii baay'ee tokko gaariidha. Mana feetan keessa jiraadha. Kiraa keessa illee jiraadha. Mana keessa illee jiraadha. Meeshaan manaaf simboodha. Isiniin jechuun jaaladha. Amma karaa isiniitoo kanaatittan darbaa. Sinoonni kun jechuudha daradaramanii kan jiran kuni. Kan 4,000tu jira jookiin 4,000dha. Inni mooyyuu kan jookiin inni kan juusii kun mooyyuu 3,400dha. Sahaaniin daradarame kun jechuudha sahaaniin daradarame kun 9,500dha. Egaa gatiin mooyyuu gaafa bituudhaaf deemtan isiniif ilaalama isiniin jechuun jaaladha. Meeshaaleen kunniin akkuma jiran as keessatti gatiin kun gatii jiddu galeessa dheedeeta fudhadha. Ijoolleen immoo yeroo darbe waa'ee rakaboottii 3,000 kaanee maaloo jettan gubbaa irratti illee asuma nan dubbadheetoo darba. Rakabooti sinii malee abbaan gadaa 2,500dha. Rakabootiin kun immoo 2,000 jechuudha. Sorry 2,000dha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Siniin immoo inni immoo kan sinii qabu kun jechuudha. Inni kan argitan kun sinii of jalaa qabee sahaanii of jalaa qabu kuni gubbaarranis immoo meeshaa qabu kuni 12,000dha. Kan akkasitti baraa isiniin jechuun jaaladha. Meeshaan dhugaa dubbachuuf baay'ee jiddu galeessadha. Meeshaaleen baay'ee jiddu galeessadhaan isiniin jechuu jaaladha. Itti fayyadama. Mana keessaniif baay'ee tokko faayidaa qabeessadha. Biiffeen illee haga humna keessaniitiin haga mana keessaniitiin ni jirti. Biiffeen xixiqqoon keessattuu mana xiqqoo akka kiyyaa kana qalxaf jettee bootaa teessu fuulduratti isinittan argisiisa ka. Isallee jechuudha. Erguuyyuun naqinaa isin chaayinaal ayyaantoo isalla sabiskiraayibii godhuun hordofaa malee wantoota hundaa mana xiqqaa keessatti hatta keessattuyyuu warroonni mana kiraa keessa galtas saarbisii waggaa kireeffattanu qalxaf kan jette biiffeen hin jirti mataashii kan dandeesse. Egaa ka viidiyoo isaatillee guyyaa tokko sin biraan hanga hidheen abdii qaba. Kana fakkaataa meeshaaleen as keessaa kun meeshaalee jiddu galeessa ta'anidha dhugaa dubbachuu fi qarshii 4,000 3,400 5,000 9,500 5,500 2,500 2,000 waan akkasitti as keessa jira jechuudha meeshaaleen kun baay'ee bareedadha. Gatiin isaas hin jechuun jaaladha. Ni bitanna warri jettan hoggaa jiraattanii egaa ka lakkoofsi kiyyallee duwwaa 9,45 82 67 45dha. Warroonni hin qabne hoggaa jiraattanii yookaan immoo viidiyoo isa jalatti ni argattuun isiniin jechuu jaaladha. Lakkoofsi kiyya ijoolleen baay'inaan ni qabdi jedhee tayyaada. Warroonni immoo barbaadan hoggaa jiraate irraan deebi'an mallee duwwaa 9,45 82 67 45dha. Kanaan na argattu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa waa'ee meeshaalee biiffee kana fakkaataa viidiyoo kana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Barumsa of keessaa qaballeedha. Akkasuma meeshaaleen nu hawwinullee as keessatti ni arganna. Warroonni jookii bishaan danfisu na gaafattanillee asuma keessa jiran isiniin jechuu jaaladha. Hundi isaatuyyuu sahaaniiwwan sahaanii zirgiitti nyaatan sahaaniiwwan waxi itti baafatan moqorqoraawwan hunduyyuu meeshaaleen guutumaan guututti as keessatti argama. Sagalee kiyyaaf immoo dhiifaman isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Kabajamtoota chaayinaal ayyaantoo sallaa wanti isiniin galle hoggaa jiraate immoo
Saanduqni koomentii kiyyaa banaadha. Isaa 24 nagaafachuu dandeessan. Irra deebi'een viidiyoo isin hojjedhamu isiniin galle ta'e akka isin galutti homaa tokko rakkoon hin jiru isiniin jedha. Egaa kan nama ifatu miti nama keessummeessuu danda'uudha. Viidiyoon koo kana fakkaataa nagaa